السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كي يخسلاما خدنيا رجرتن ندنو. وبليان كي يخورو موداكن كريستيانا في واقع إفتها وندي خيسانو سلامن كي يخواني رابو كي بلا فجرتن تسناغو. إيغا وبلما مغرسا أنغورا شيران كافا مبودا أرادو فوقيا. غافا لما مغرسا أنغورا خاسن شرافا خاسو ديمن همني توري. نمني دونو رامبيتن أمو وديفنو قبتما وريج أفي خيسا جروم وانق أبنيفي warri caffee keessa jiru waan ta'u jiru quban qabnu saniitu mataaniiti Facebook irraa haasa'u malee isaanis quban qaban waan achi deemu jiru odeeffannoo san finnee uummata Oromootiin dhageessisne lammaan ka'e achirraa kaasee waan dubbannee waliin laalu jirra waan ammaan tana biyya deemu jirus ta callisnee laalluun taane irraa dubbachuudhaaf gadi dhufne mootummaan ammaan tana biyya jirtuu fi obbo Addisuu Aragaa obbo Shimallis naannoo Amaaraati wajjin wal qabatanii amboo dhufuudhaan waan irratti haasa'uun taammaan tana Facebook irratti deemtu dhugaa jirtu lafa keenyaa jechuudha. Dhiyaadhaa invite share nu godha sirbaa Hacaaluu Hundeessaa maalaan jira kaja'u kanan gama sagantaa ceenaa dhiyaadhaa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa obboleeyyan kiyya oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa salaamanni kiyya kawanne irraa buqqee lafa jirtanitti isinaa ga'u jirra jirtu iddoo tana xiqqoo duuf kakannu jira dhufuudhaaf yeroo isin harkanne saniif callisnee waliin ilaalaa jira gaafa obbo Lammaa Magarsaadhaa aangorraa kaasuu deeman asirra dhufnee himaa turuun keenya beekamaadha. Arraa obbo Lammaa Magarsaa akkuma jenne san aangorraa buusanii jiran dhugaa himnee jirraa jechuudha. Warri gaafas dubbiin nuti himaa turre san kijiba jechaa ture arratti akkatti gabbaanii dubbatan dhabanii jiran quban qaban. Warri caffee keessaa miseensa ta'anii fi aangaa'ota mootummaa ta'an hundi ka gaafas sobaa Lammaan hin bu'uu jedhanii nuun falmaa turan dubbiin teenya dhugaa taate Lammaan aangorraa kaafame isaan ammoo warra aangorra jiru ka dubbii deemu jirtu achitti quban qabne ta'uu isaanii ummanni Oromoo harkee jira. Nuti ka qabsaawaa turre Lammaa aangorra kaayuu yookiin Lammaa aangorra tursiisuufi miti kaayuun Oromoo galmaa'uudha. Namni kee namni dhiiseedhaa miti dubbiin teenya. Ammoo nama qaayoo Oromoodhaa tana fiin xabaasuu fi galmaan geessisu bakka sanirra yoo taa'e irra bu'aanuu qabaadha. Waan Oromoodhaa tan dhumatiin hedduudhaat jira. Tararraatee karaarra jirtu. Isiin san nama buruja qabuu fi nama dandeettii qabuun yoo galma geesse irra wayyaadhaa ta'ettuufi. Eega Lammaan kaafame immoo ka dhufe obbo Shimallis baga nagaan dhufe yaani congratulation deemaa ture. Itti dhiisneetuma waliin ilaalu jirra. Kaleessa immoo boodatti namicha pirezidantii naannoo Amaaraa Dr. Aslaqqisaachoo jennaan nuti. Dr. Ambaachoo miti. Namicha addatanaan qawweenan naqan malee yoo addatanaan qawweenan naqan malee nuti dawwaalamnu jee lola Oromoo hedduutti akka labsamu taasise. Namicha lola ilmaan Walloo irratti akka gaggeeffamu milishaa hidhachiisee erge sayyaamaniiti boodatti araara buusuudhaaf tokkummaa uumuudhaaf godhaa turan. Haa godhani nuuf galayaanni isaanii ammoo nuti yoomuu dhugaarraa gad hin deebinu haqarraa isin dachaan abbaa fedhe deeggarruus abbaa fedhe jaalannus gaafa isaan karaarraa maqan karaarraa meeyxanii jechuudhaan abbaa fedhe irraa hin deebinu jechuudha. Tan duraati namichuma sanuu boodatti yaamu ni jarjartanii isin hin jenna. Ni jarjartanii albaatiirra jarjartan. Gurratti isin calawu. Obbo Shimallis obbo Addisuu Arragaa chokkolaachuusaa ni jarjartanii isin hin jenna jechuunuti. Maaltu isin ari'e? Dalagaan biraata dalaganii Oromootti gammachiisanuu hedduudha. Ajara gammachiisuuf maaltu kanatti albaatiirra isin jarjarse? Eegaangoo qabatan torbaanuun geenye. Wannummaan shurru guddiichiif gamna alaabaa footoo waliin ka'uu fi walaa godhuudhaaf namicha Amaaraatii wajjin naannoo Amaaraatii wajjin isin ari'e maali? Ta duraatiin albaatiirra jarjartaniin isin hin jaa jechuudha. Chokkolaachuu baqa chokkolaachuu kammi gabbaa walay chokkolaachuu dogoggora hoggu dogoggortan isinitti himnaa jechuudha. Maaliif waan Oromoo impresitti godhan irrattuu fokosin goone Amaaraa sarkistanii fokosi maali wanni kun? Maa barbaachise kun? Maali ariifummaan wannummaan ciniimmuun harkaa isin qabdu namicha kana hojjechi mul'achuu maali? Osoo namicha kana achi fiduu waattani yaa'iin tun hin dhuftu. This is the truth. Maaltu isin ari'e? Dalagaa biraa wanni dalagamu hedduudha. Hai. San gubbatti ammoo namicha achi fiduun keessan araara buusanii tokkummaa buusanii Itoophiyaa sana ceesisuuf jettanii hogguu yaatan waa takka ta walii ifa baanuu jira jechuudha. Waa takka ta walii ifa baanu. Hanga isaan dhugarraan deebu abbaa fedhe taa'uu dhugaan itti himan. Dhumatti. Sabboonummaa Oromoodhaa huqqisaa. Sabboonummaa Oromoodhaa huqqisaa. Itoophiyummaa gabbisuun tasan danda'amu amma booda.
sabboonummaa Oromoodhaa huqqisa Itoophiyaa gabbisuun abadan amma booda numan danda'amu. Don't even think it. Numa yaadina. Inuma yaadina. Sabboonummaa Oromoo ta dagaagdee fi gabbatteetu akka masaraa seentan isin taasise. Sabboonummaa Oromoo ta dagaagdee fi talalisteetu akka mootummaa qabattan isin taasise. Sabboonummaa Oromoo ta mootummaa akka qabattan isin taasiste san huqqisaa Itoophiyaa gabbisuun yoomiyyuu hin danda'amu. Tana ifittillee amana hogguu hojjettanillee yaadaa hojjedhaa tanan. Tasan caalaa ammoo maaltu waan aanoleetii fi kitaabaan isin gahe? Dubbiin aanoleetu dubbii teessanii miti. Dubbiin aanoleetu dhimma keessanii miti. Dubbiin aanoleedha barnuti aanolee dhalanneefi miti. Angizeen ijoollee haqa qabaniif Jeneraal Kamaaliif dhaabbadhu ilma Arsii ta'eeti miti, ilma Harargeeti, gosaan qaba, shanyiin qaba, haaliin qaba. Ammoo dhugaanni qabuufin dhugaa sanii isaa dhaabbadha. Hogguu aanoleef dhaabbadnu sammaas aanolee haati teenya taarmarraa muramte san gosa teenya taateeti miti. Qe'ee teenya taateeti miti. Ammoo haadha teenya haadha Oromooti jenneeti dhaabbannaafi jechuudha. Maqaa Arsii taateefi miti harmirraa murame maqaa Oromoo taateefi. Maqaa achi dhalatteefi harmirraa murame maqaa Oromoo taateefi. Eega Oromoo taane haati san teenya jechuudha. Saniif dhaabbannaaf lola waxabajjii jahatti bara 1886 aanolee irratti heetti guyyaa tokkotti waxabajjii jaha bara 1886 lola ta'e irratti nama 12,000tu lola san irratti du'e. One day lola guyyaa tokko irratti nama 12,000 dhabne. Harmirraa ciramee harkirraa ciramee Oromoo ta'uu isaanii qofaaf bara 1888 87 bara 1886 nama 12 dhabne. Lola guyyaa tokkotti waxabajjii jaha 1886 nam 12,000 harkaa fi harmirraa ciramee achi dhabne. Lola guyyaa tokkotti bara 1887 ammaas lola waliigalaatti haga nama 100,000 olii dhabne. Anasi hidda keenya, aalii teenya, foon teenya, Oromoo teenya siidaan achi dhaabbamuun seenaa sobaatii miti seenaa dhugaati. Siidaan ka dhaabbamuu qabunumaa Minilik cinaadatti Finfinneetti Minilik gizee jaan hunoo harma cire jaanii garsiisuu akka taatu wal cina dhaabbachuu qabaa'u Finfinneetti. Siidaan aanoleedhaa Finfinnee dhaabbachuu qaba. Siidaan calanqoo Finfinnee keessa dhaabbachuu qaba. Ta Minilik hogguu harkan bu'aa inni buusee fi kasaaraa isaatis waliin akka harkan. Kana raawwatee jaanii riisarchiin dhabamin keessa maaltu kitaaba Tasfaayee Gabraab burqaa zimmitaa jedhuu fi dhimmuma aanoleetii fi waan kana very sensitive issue waan ta'e atakaaroo keessa yaa'ii keessa waan ummata isini kaasu waan dhugaadhaa ta ummata dallansiisu hojjechuu keessa maaltu isin galchee maaliif seentan waan kana keessa wallaaltaniiti. I don't think so. Anamma wanni na dhibu jiru. Wanti tu yaa'ini kaastii ni beeytani. Why do maa gootan? Bakka naan galin. Bakki ni nan irraa rakkachuu jiru. Aanoleedhaan ka dhufe anaa hojii wal lola. Bakka dhumatte. Calanqoon ka dhufe naa hojii wal lola. Dhumatte. Qabri abbaa tiyyaatiin dhufnaan naa hojii wal lolte. Qabri Oromootiin dhufnaan naa hojii wal lolte.
sabboonummaa Oromoo uqqiseetiin naftanyummaa gabbisee Itoophiyaa furdisa yennaan na wajji wallolte. Cubbuuniin aangoo qabadha yennaan na wajji wallolte. Karaa qaxxaamuraaniin tujjaarooma yennaan na wajji wallolte. Salaataa fi aangoo keessaa dhawa yennaan na wajji wallolte. Oromummaa walqixxummaa qabduu fi tokkummaa qabdu ta dhugaadhaa ta namuu keessa mul'atu yoo ka deemtu taate na wajji walii galuu dandeessa. Isiisan irratti harkaa turre Lammaa Magarsaadha. Saniif deeggarra. Qabsoo Oromoodhaa iticheef duraan maqa deemeef Lammaa Magarsaadha. Mee kaalxaffaa riisarchinaa kaalxaffaa ንግግሮች wahuman dhabamin hunda keessa maaltu Tasfaayee Gabra'aab biraa fi maaltu jara kana bira isnoofi. Waan kana gootanii Amaara gammachiisu mee amma Oromoo ofirra kaastanii Amaara gammachiisuun bu'aan isinii fiddu maali? Namicha Qarasaasni asiin naaseen ujee lolaa gandaa Amaaratti labse. Namicha milishaa hidhachiisee ganda Wallootti qaceelche. Namicha gommaan tanaffase karaa dheeraan deemu jee gommaan tanaffase Oromoo ta'uu ragaadhaan garsiise. Haasee tuffii Oromoo qabu gommaa keenya hafuuratti haadhoo ifannu bamistirin Israa jechuu irratti dalagu. Namicha abinni hojii dalagu jiru wajjin. Mee isuma gammachiistanii bu'aan isin Oromoo mufachiistanii harkachuu barbaaddan tami. Isin deeggarraa yes. Isin deeggaraa turre yes. Ka deeggaraa turre immoo maqaa addisuu taateefi miti maqaa Shimallis taateefi miti maqaa Baluu taateefi miti maqaa Baluu taateefi miti kaayoo Oromoodhaa tana ittichitaniif duraan ceetan jenneeti. Diddan immoo zarpiyyaat buutanii jechuu zorri goona nuti. Dantaan teenya dantaa uummatarra jirti. Dantaan teenya dantaa uummatarra jirti. Bu'aan keenya bu'aa uummatarra jira. Dhaabuma Oromoo ka itite ka dubbii tana qabeetillee if dura tarkaanfachiisu. Ka caasaa tana uummatee isin kanarraa aangoo fuudhee deemuun silaa agarree ni deeggarraa. Yallam hullum qashibno hin jiran. Isinis tana beeytanii nutti taphattan. Mircaan daliillan taaqallaachuu. Hin qabnu filannoon qabnu warnuti. Oromoon beeydo bar qorannee hin jiranii. Akka nuti filmaatan qabne ni beekan. Akka nuti carraa isaan malee hin qabnees ni beekan. Waan isin hin nyaanne noo qatinaa isin hin jenne jechuun warreen maangoo irra kortan. Wanni dhaamsi kiyya guddaan warri aangoo irra jirtan waan isin hin nyaanne hin hooqatina. Waan Oromootti gammachiistan kuma isinii lakkaa'uun hin danda'a. Haadha baalee keessaa biyyee keessaa qamadii guurrachuu jirtu dhaqanii silaalaaltanii irra jira. Idda namicha Amaaraa sana Amboo fiddanii dubbii Tasfaayee Gabraabbii fi dubbii Aanoolee xuuxan. Haadha baabbilee keessaa agabdee rakkachuu jirtu Garsumii fi baabbilee dheeyxanii osoo laaltanii qamadii makiinaa takka kannitanii fi irra jira. Osoo dheeyxanii qabrii Calanqoo ziyaartanii irra isinii jira. Osoo dheeyxanii qabrii Aanooleedhaa ziyaartanii irra isinii jira. Osoo deemtanii uummata sulultaa qubatee jiru sabbata moomaal qubachiisee jiru warra karaa ba'aa kana buqqee achi jiru kana laaltanii irra jira. Osoo deemtanii ijoollee karaa Baalee irraa Arsii irraa buqqaatee Finfinnee mootummaa caffee Oromiyaa dura taa'u jirtu dheeyxanii qoonqoo hirtanii fi achi fuutanii bakka qubatan geessitanii irra isinii jira. Wanni isin daleeydanii Oromootti gammachiisuu dandeessa waa humaa jira tararraatee jirtu. Saba biraarraa jaalala bitachuudhaaf hin deeminaa dura. Beezii keessan jabeeffadha. Sabni biraa akka isin irratti mataa ol hin qabanne ka isin godhachiisu Oromoo. Bara yoo sabni Amaaraa kun isin hiccee kaascee sirraa dhorkuu taa'u ilmaan Aanoolee isaaniitti dhumte sanii bar joollee abbootiin isaanii Aanoolee dhumte tanaatu shaasha irraa ka'ee caa'ee dhufee isin irraa dhorkaa bar.
jolle abbotin sani chalan qodumte ilman sani tu achirra cee dhufe isin dorkar hamba jolle abboti teenya sani barnuti dubbe kamit diida bakka siyaasaa ta'e bu'uura kamit diigatta lafa siyaasaa ati irra dalagattu lafa oomisha ati irra dalagattu akkamit diida a big mistake jan dogoggora badii hongan qabne yenna jechuutu badii swaraga dogoggortee sin janna jechu balleessitee daangaa ca'uun qabne ceetee sin janna jechu obbo Shimallis albaatii irra jarjaru jirtaa suuta tarkaanfadhu focus sin janna waan irratti tilmaamadhu sin janna jechu waan laalturra laalladhu prioritize your steps stepite prioritize godhadhu waan oromoo sikkaasaa osoo ta'e waan oromoo dallansiisaan dalagina ni beeytan oromoo waan gammachiisaa ni beeytan waan dallansiisaa ni beeytan sabboonummaa oromoo qancarsuu jaalachuun oromoo isinirra kaasti abbaan fadhe ummata oromoo isinirra kaasuu danda'a abbaan fadhe sabboonummaa oromootiin qancarsa jennaan let me make it clear Odipa yoo xiqqollee sabboonummaa oromootiin huqqisaa ka'ee addutaate nuti bakka yaatanittus oromoo ta'uu keessaniin boona biyya bulchaa isinin jechu jirra nama oromummaa teenya dilana dagaaguu itti aara qabu garaa gubbaa isinin jechu jirra bakka walgahii bakka feetanii walin dhuftanitti hangi oromoo afaan oromooti walin dubbadhaa jara jala ceetanii afaan amaaraan shuqulinaa isinin jechu jirra siyaasaan siyaasa eenyummaan fi modoo isaan taatu sabboonummaa oromootiin huqqisaa yaannaan guyyaa aangoo teessaniitu du'a jala isinii sararratan jala isinii sararra sabboonummaa oromoo dagaagsa jaalala oromoo lammaa magarsaadhaa sabboonummaa oromoo dagaagsuudhaan leellisuudhaan onneerraa balbalchuudhaan oromoota miliyoona 60 bira jaalatame the opposite is true sabboonummaa oromootiin huqqisa jennaan bakka ati ummata oromoo keessa qabduutu huqqata oromoon arraantana mo'achuu ka dandeeysan sabboonummaa isii daranuu isii leellisuudhaani malee sabboonummaan oromoo yoo leelliste Itoophiyaa diigama kayattu yoo taate Itoophiyaan diigamtu malee sabboonummaan oromoodhaan ni lalisti no negotiation Itoophiyaa jiraachisuudhaaf sabboonummaa oromoo gaafa bara 16 keessa jirrutti haphisuun numantaan wanni nuti mantana an waan hin dhabamin irraa obboleeyyan kiyya I was thinking ega la it doesn't make sense waan hin dhabamin hunda keessa maaltu tana keessa isin galche maal benefitiin tana keessaa fiduu yaatan maali what dhaaba kanarra nama kakaasaa ooluudhaan hulaamaa banaa ooltan dhaaba kana ummanni oromoo hundi jaalatee jalasi hiriiree deemu jira akka namni hundi jibbee irra garagalee ifi wal nyaannuuf karaa maabantan maaliif waan kana gootan anaan galu jechuu samaalumaa qabate jara keenya maalumaa isin qabate maaliif wanni dalagan kumaatamaa jira maaltu ta waan tanarra sirarraasa hay sanifu ammallee gorsi nuti isinii qabnu isinii dallannee jirra isinii xaarree jirra
isinim mufannee jirra. Gabbaatii heeraa fi seeraan akka afaan Amaaraa khatti haasoytan saniin gabbaatii afaanuma Amaaraa saniin dhiifama ummata gaafadha. Ummata Oromoo dhiifama gaafadha. Gabbaa akka jirutti hogguunii fi dogoggortan isinin jennu isin sirreessuudhaaf. Hogguunii fi balleessitan isinin jennu isin qaceelchuudhaaf. Isin balleessuudhaaf miti. Sabboonummaa Oromoodhaan hin qancarsine yoo jettan hin qancarsitan isinin jenna. Isinin mormina, isinin falmina. Dr. Abiyyi isaa ta'u abbaa fedhe haa ta'u. Ni jaalanna, ni kabajna, ni deeggarra. Bakka sabboonummaa Oromootiin huqqisa jettutti ammoo hin dandeessuu sin jenna. Sabboonummaa Oromootu achiin si ga'e. Waardiyaan tee sabboonummaa Oromooti. Jecha Jeneraal Waaqoo guutuutiin dhaadachaa aanolee tuquun fafa. Jecha Jeneraal Sooreessa Jaarraa Abbaa Gadaatiin dhaadachaa calanqoo tuquun fafa. Inuma fudhannu jechuun nuti ilmaan isaanii. Inuma aanolee diigamurra Itoophiyaan bittinnaa'uu filannooti. Abbaan aanoleen diiga jee ka viidiyoo isaa ilaamma harkeen qabu naftanyaa malee nama Oromoo ka jee nagarree niin diiga jee ka dhufe immoo isaa diigamuu ta'a. Inuma jechuun qalbii abdii isinirra qabaachaa turre nu cabsitan. Jaalala isinii qabaachaa jirru gaafii jala neeyxan. Ulfina isinii qabaachaa turre nu harka sablistan. Hegaree isin abdanne nu harka tippistan, haphistan. Qalbi caba badaa nurra fiddan. Qaawatti wal jeennu nu bantan. Hulaattiin kufnu nu saayitan. Ajandaarra wal nyaannu nu uumtan. Gabbaatii dhiifama seeraa fi heeraan gaafadha. Awoo akka dhiifama isinii goonu ka barbaaddan taate. Barruush obbo Shimallis barreessees arke. Barruu obbo Addisuun barreessitanis arke. Gaadhaa miti. No. Gahaa miti barruun teessan. Gahaa miti. Baqa nu keessatti uumtan fayyisuun dandeessu barruun teessan san. Gabbaa heeraa fi seeraan ummata Oromoodhaa saba keessan dhiifama gaafadha. Dr. Abiyyi ummata Itoophiyaa hunda mataa qaqqabee dhiifama gaafate. Itti baarfame. Itti jaalatame. Itti dinqisiifame. Isinis gabbaatanii ilmaan Oromoo hunda dhiifama yoo gaafattan beekaa ta'uu keessan isin mirkaneeffanna malee qaanyii qabdu jechuudha. Hogguu isin gabbaatanii dhiifama nu gaafatan nutis dhiifama isin godhuun ammaas nurra waajiba shari'aanis nu dirqitii jechuudha. Ammoo itti boontan malee ittiin kasaartan. Ummata fiit uffatanii ummata fiitiif dalaguun hin taatu. Seenaa ummata fiit dogoggoransiisanii seenaa biraa lalisanii ummata fiirraa tumsa eeggachuun hin taatu. Ummata Oromoo kanaan filamtanii paarlaamaa keessa seenu teessan aangorra taa'u teessan. Ummata naannoo Amaaraatiin ni biti filamtanii Oromiyaarra taa'u teessan. Dantaan isin hojjettaniif dantaa Oromiyaati. Dantaa naannoo Amaaraa gammachiisuudhaati miti. Yookiin dantaa saba biraa gammachiisuudhaati miti. Siyaasaan ammoo mutual interestiif keessaa qabdi dantaa waloodhaa qabdi. Biyya tana waliin ceesisuudhaaf diinaa fi fira laallachaati deemta. San siyaasaa dalagaa. Siyaasaa gudaleeydan ammoo waan Oromoo boochisaa, waan hamilee Oromoo cabsaa, waan Oromoo isinirra mufachiisaa, waan Oromoo isin jibbisiisaa, waan Oromoo isinirra duulchisiisaa, waan Oromoo akka isin dalagaa isin godhattu isin taasisaan hojjetina. Hin raawwatina. San godhuurra namicha gammachiistan san mufachiisa. Namicha silaa waan daleeydanii gammachiisuu barbaaddan san gammachiisuurra isa gammachiistanii ummata keessan dhabuurra isa aarsaa ummata keessan harkadha. Osoo isin ta'e namicha achi taa'usan seenaan teenyaanu kabajamtu Minilik dhufee dhiifama ummata Oromoo ti gaafachuun danda'u qabri jira.
ati hoggana naannoo saniiti badii Minilikiif ol ka'ii dhiifama nu gaafadhu manni Oromoodhaa isin hojii jiraannaan jaanan qaanyii miti badii Minilik dalageef ka'ii dhiifama nu gaafadhu ati bulchaa biyya saniiti haqa walitti maa wal dura yaana malee haqa walitti maati wajjin tarkaanfanna malee wal sossobaa walirra cabsaa madaarratti dawaa kan goone faashaarratti dhaayoo deemte madaan san seeptisee mi'aata infektir taanii raammooni tortora yoo tirii tirgoottee faashaarra keesse ta'a malee saniifuu silaa anachi ta'e guyyaa san tanuma dhugaa osoo anachi bakka san jiraadhe ati naannoo Amaaraati Minilik waan Oromoo godhe ni beeyta akka hoogganaa tokko Minilik qabri jira dhiifama gaafachuu hin danda'u akka hoogganaa biyya saniitti fi uummata san hoogganutti ati gocha Minilik uummata keenya irra godhe badiidha nin furadhaa dhiifama maqaa uummata kiyyaatiin isin gaafadha jee ka'iiti Oromoo dhiifama gaafadhu wajjin hojjannaan jaan achitti inni fadhu akkamitti ananaan jee aaree adeemu galiin tiyya dhugaa Oromoodhaa isa liqimsiisu badii akkasii kan irratti hojjechuu hin dandeenye hubachiisu madaa qabnu qaanyii malee godaansa qabnu qaanyii malee qaama godaansa san nuuf raffite garsiisuudhaaf sodaa kan qabne murtee teenya garsiisuu taati jechuudha. Tana caalaa wanni Oromoo gammachiisaan jirtu Oromoo miliyoonni 60 isin cina dhaabbatti jechuudha dhugaadhaaf falmitaniif. Akki ta'uu qabutu akkasi. Isa gammachiistanii uummata dalaydaniif yoo isin muufate maali faayidaan? Eessayyuu hin dhayxanii jechuudha. Tanaafu Presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa haaraan itti aanaan presidentiidha. Obbo Shimallis Obbo Addisuu Aragaa ijoolleedha isin gana nama barnoota qabu nama bilchina qabu nama if dura waa hedduu Oromoodhaaf hojjechuu danda'u gabbaati uummata keessan dhiifama gaafadhaa onneerra gabbaa uummata keessan dhiifama gaafadhaa onneerra oggus ummanni Oromoodhaa dhiifama isiniif godha kan dogoggorreen Rabbi qofa dogoggora kana ammoo hulitti hin deebinaa isiniin jenna jechuudha inuma amba gammachiistanii Oromoo xiqqeessuu inuma lammaarraa baradha dirreen Oromootti xiqqeessanii ambatti gabbachiisan dirreen Oromootti mufachiisanii ambatti burraayisan Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jirtu lafa biraa barbaadadha malee inuma dirreen Oromootti mufachiisanii ambatti gammachiisan dirreen Oromootti boochisanii ambatti kofalchiisan dirreen Oromootti huqqisanii ambatti gabbisan Itoophiyaa fi Oromiyaa tana keessa jirtu biyya biraa barbaadadha malee jirtu amma booda jirtu bakka jirtu yoo sabboonummaan isinirraa hacalaqqisu taate gocha keessaniin haasawaanii miti deeggarsa keenya harkachuu dandeessa yoo dantaa Oromootiif dhaabbattanii kan mormitan taate seenaa Oromootiif dhaabbattanii kan mormitan taate deeggarsa keenya harkachuu dandeessan yoo seenaa teenya immoo garagallee xuuyna kayattan taate gaafii ka'aa jechuudha dogoggora badii olii daleeydan dhimma kanarratti dogoggora hamban qabne badii hamban qabne daleeydan Oromoon lafa hundaa isin irratti iyyuun haqa anillee waniniin akkanatti sagalee buqqisee isin irratti iyyaa jiruuf sani gabbaa uummata keenya dhiifama gaafadhaa dhiifama isiniif goona barruun hangi laayina barreessitanii dhiifama gaafattan sana immoo gayaa miti anuu hin fudhadhu gabbaa dhiifama gaafadha hogguusan onne irraa dhiifama isinii goona badii kanaatti hin deebinaa jenneeti we move forward if dura tarkaanfannaa jechuudha
تنتقاتن تبون تملي خسارة خيسا يفدن دمتشي سوخا دنديسان اللي نكاسين بديدا ليدني رابرت سوخا دنديسة ديفما هو غافت نمني ديفما غافت نبالي سوساتو نمن نيچونا نمني ديفما غافت بالي سوسا أماني بالي ساكسي تديبو فكان تنين اللي مركني فته تدبرت ديفما غافت تفول دراس ريفت شوف ديما يچو اسن اللي انت نقول دودا قبدني تايتو قمنا يچو تسني ألامو آنولي چالنقودان أرممورا آنولي تي في چالنقوتين قوسا هم برباچسنه هم قودينا فالمو في ملي رابچو في ملي سيناسا دبچيسو دغيسيسو دان ألا تتكون تاسو من تاتو اسنين جنة تاسو ماما بوتا والرمة تنخيسا يبدأ برابل بالشاجرتن جزء عند دبي أورمو داخل إيجا توجرا إيجا دا تنخني نجنن نفتو ورا تنخيسا أمان تنا دتشين سامي جيرام تمالي دتشين سامي دتشين جيرام تمالي جاوجرا ورا درانو دلقة جيروجرا ورا درانو رب باباتو رجرا جراخنا ورا لما رتيس باباتو إسان كان رتيس باباتو رجرا نتي وني رب بابو خنو أنو رتيم بابو جرامي نتي وني رب بابانو سرعي فدادا دوغو غورا كيسان فرودادا إسان بلي سودا في متخرب بابو جر ورمو إسان بلي سوفتانا چنا غازر بو جرتاني في إبي دبل شو جرتن نابدا إسنين جنة ورّي حق أفهم مودو بچا جرتن أكتيفيستوني فالما جرتن بلالي فچا جرتن غوچا خان بلالي فدا تجرا فوفا هنگي سان دي فما غافتنت تسني أمو على أمو نقدة سياسات نخيسا بافتشون دندامو أجندان كينيا وان الركي قبا وان الرد ما تقبا تنخيسا نقدة برا أوفو ندندامو سنة تنديس لتا تنخيسا نقدة برا أوفو نبينا وان جزء تكبكت الراخاتو في أكتخاتو وان تيمتوف نقر سوالت تنديس لو هكاف دابن نوتي هكاف دابن والبلي سودا فجتشو دابتشو كبا ورمو خيست والسري سودا فتو كبا والقطو داف أنقرا والفقول شوداف مكا والبلي سوداف والطري سوداف هليا والبو سوداف وجتشو دابتشو كبا بدي والفراتشي سوداف وجتشو تو كبا دوغوغورا سري سوداف وجتشو تو كبا خرارا والديبي سوداف وجتشو تو كبا وان دي فمر غونو فين غوني الدبازني والتيمو داف تو دندو كبا آنو لفي چلنكو چليتين دفنان أرارن قبدا نوجنا مبودا أراتنا تبجنة تيمو دندو قبنا أولانتما ورموداتي كيسا أولانتما إثيوبيا قبسنا ينان والدبنا يناني تيمو دندو قبنا سبونما ورمودا وكيسا إثيوبيا ما تكتي قبسا ينان والدبنا يناني تجلم الرد تيمو قبنا وام الرجل ابنه لفخينيه مو في دندو قبنا يجو يوسف بونما نسين كيسا هنور قوينة نسين جبنا ينان يوسف بونما نسين الراهن چلو لغنة نسين جبنا نسين جنة سبونما وقو خباخي سنجرتن ورمو رقر سيستن الرا سبونما وقو غنصابرات يوجين بكبرا ولا قرتن تورمو دا والقاستن سني نسين الرافينا نسين جنة يجو نمرد دادا جاي تنجر نو إفتين كان فتنا متى قدين شابسين نابدو كسات أورمو ما دا تبكسن إنسيجيس أورمو توخيتين بكسن دابتة إسي سني رد دابتشو دندو قبض أورمو ما هو كيسا إثيوبياني قبسنان هل منو كان بوالا أي چانو بقى ندندامو إيه تزقى وانت تشوفمي مرافي تشوفمي كن شابتر تشوفمي أوروميا خيسا دي سيتي إثيوبيا ننجرات
Oromoo qisaatiin Itoophiyaa gabbisaan hin taatu. Itoophiyaa Oromummaa gabbatteetu Itoophiyaa jiraachisa. Tanaafu waan sabboonummaa Oromoo qisarraa dhaabbadhaa isiniin jenna jechuudha. Warri tana cinatti ibidda biraa balbalchitanii ijoollee maangoo qabattee tana gufachiistanii baxxaggootanii naannoo Oromiyaa lafa hokkoraatti jijjiiruu barbaaddanii galma siyaasaa biraatiif caahaa jirtan dhaabaa isiniin jenna. Wanni nuti hojjennuuf ni mufannaa teenya ni manna aararraa qabnu ni ibsanna. Yoo arrabsuu feene ni arrabsina, yoo faarsuu feene ni faarsina. Badii isaanii tiimna ammoo wal balleessuufi miti. Aangorraa wal darbuufi miti. Hallayyaa wal buusuufi wal sirreessuufi. Wal sirreessu Oromoon tanarra dida. Wanni wal komannuuf wal sirreessuufi. Wal jibbuufi miti. No. Inuman jibbin wal sirreessuudhaafi malee. Kararra wal deebisuudhaafi malee. Dogoggora wal fudhachiisuudhaafi malee. Badii wal liqimsiisnee badiin akkasii kan deebine taasisuudhaafi malee. Gurra qabnee hallayyee wal haruufi miti. Ijoolleen tun qeeroodha. Warri amma aangoo qabate dargaggeessa. Dhaaba Oromoo hundarra ijoollee tanaatu dargaggeessa. Hogguu isaan mataa futtu godhanii akka jabjabbeen tokko jiru. Jabjabbee tokko eenyu beeka aktiivist jabjabbee Abdurazaq gisee haasa'u zambiila keessa yaanaanii jaa Oromoo tana. Warra hayyootaa kana gisee qomannu. Nuti namayyuu ni qomanna. Hin jibbinu immoo kararra deebisuuf qomanna. Maal jabjabbeen waan isaa keessaa tanaa taate. Hogguu zambiila kana keessaa mataan ni gabbaase kurkummiitti neeneeti zambiila keessa tol deebisnaa jira deebi ol jenne qalu. Hogginni morma gabbaase gama kaaniin kaanis akka isaan zambiila kana keessa bakka takka taanii tokkummaadhaan yaa'an goonaa kanuma mataa gabbaase dhawa keessa tol deebisaa jira. Waan dhugaa jee beeka. Waan dhugaa jee. Namni tokko gisee nuti bobbaanee nama kana irra dullee komannu jibbaaf itti fakkaatti. No. Sirreessuufi waan isatti inni tabiraa beeka malee tafiin beeku. Qaw gootee ol deebista nama kana. Kaammoo Oromoo afaan Oromoo beekuu jira. Akka Oromoon tu wal dhabdu fadhu. Afaan Oromoo barreessuu beekuu jira. Akka Oromoon tu wal nyaattu fadhu. Afaan Oromoo beekuu jira. Akka Oromoon tun ifi wali garagaltee baxxa ol gootu fadhu. Yoo raantan ODP'n tun kufte dhaabuma tokko as kannaa ka xullub jee aangoo qabatee biyya tana qopheessee oofuu danda'u caasaa qabu. Zero hin jiru. Hin jiru. Dhaabni hundi ka aangoo ka dhaaboota jiran keessaa xiqqoo ammaan tana caasaasaa tolfatee olii gaccee sirreeffatee deemu jiru yoo kijiba taate malee maaliif namni tokko akkitti waayaat waladda maqaan Jeneraal Kamaal deeggaruu fi maqaan deeggaraa Jeneraal Kamaal ta'eef akkasi fudhachuu danda'a. Amma dhaaba jiran hunda keessaa akka gaarii sossoo jiru yoo jiraate dhaaba Jeneraal Kamaal qofa. Dhugaan jirtu. Dhaaba isaa qofa. Ka bakka hundatti cacee waa dalaguudhaaf tattaafachuu jiru. Dhaabni biraa hundi hoteela taa'ee nyaachuu jira. Rafuu jiran. Waa takka dalaguutti hin jiran. Sireen kafalan. Nyaatan kafalan. Waa takka hin kafalan. Nyaatan ni dhugan ni rafan. Wanti siineeraa hawsi jira jarri. Yoo amma jarri kun dib qaja'u taate. Eenyu xullub jee aangoo bakka sannuu qabata hin jiru. Saniifu akkatti waa hojjennu yeroo hojjennu wajjin laallachaa deemuu danda'uu qabna. Gowwoomuu qabnu afaan Oromoo beeku kaarra nuti wal fataffatnee walis seennee akkaanii fi wahuma harkanne tanaa dhabnurra nu dalagu jiru hanga hin qabu. Carraa harkanne kana wal harkaa balleessu irratti. Dr. Abiy federaala jiraami waan fadhe haa godhutti dhiisaa isaa.
Dr. Abiy bar sabasab lammi saddeettamii sadii fi Prime Minister Oromooti miti Dr. Abiy. Prime Minister የብሔር ብሔረሰቦች ትዲሳ ዋን ፈዳው ፉንች ታየ ትዲሳ ታ ኢትዮጵያሞ ታ ኦሮሚያሞ ዲማ ኦሮሞቲ ኦሮሚያ ከሰ ተሱማ ዋን ኦሮሞ ሚዳት አምቦታ ከፉዳኑ ቀብኑ ያቹ ኢሲ ተነስሪት ከራረ ደብሱ ደንተው ቀብና sanifu warri tana cinatti abo arkannee miti majoollee tana qaba harkisa darba halleeyyatti yettanii ibidda tana cinaa balbalchu jirtan dhaabbadhaa isin hin jenne jechuudha. Uummanni Oromooleen dhaabbadhaa jechuu ni danda'u qaba. Wal qeeqni jiraachuu qaba. Wal mormuun jiraachuu qaba. Badii isaanii itti himuun jiraachuu qaba. Wal balleessuufi miti immoo wal sirreessuudhaaf ta'uu qaba. Hallayyaa ol buusuufi miti karaa wal deebisuuf ta'uu qaba. That is why nuti maanta nagabbaanee obbo Addisuu Aragaatis balleessite obbo Shimallisis balleessite abdii isinirraa qabnuu fi abdii isinirraa qabnu nu keessa cabsitan hamilee isinirraa qabnu nu harka daayitan akka neenetti nu rifachiistan akka neenetti qalbii nu cabsitanii gabbaati dhiifama nu gaafadhaa dhiifama isinii goonaa isin jennee isin gaafachuu jirraa jechuudha. beekumsa hayyoomina dandeetti dhiifama gaafachuun gabbaa dhiifama isinii goonaa isin jenne jechuudha. Amma Oromoon amma boodallee ijoolleen tun buleeyyiidha. Warra aangootti haaree ol dhufe warra aangoorra turee miti dhiifama dartakka warra aangorra turee miti muuxannoo gaafatti wanni hundi dalagaa gaafatti wanni hundi hubachaa fi yaa'uu danda'uu qabna. Waan ummata Oromoo laaleessaa fi waan ummata Oromoodhaa isinirra kaasa. Don't do it. Gay please. And I doubt it. Maalumaaf waan kana keessa isin naqaa fi kanaa hunda dhibaa jechuudha. Sodaan nuti lammaa magarsaa achirraan ka'een jennee falmaa fi turre wanni kana kan dhufneef dulli kana kan gaggeeffamneef badiin akkanaa jechuudha. Saniifuu isii tana irratti likki wanta jaamuu qabaa jenna. Mee namni yaada kannachuu feetan nama lamaa sadiif yaada kannachuudhaaf namni yaada kannachuu barbaadan takka barreessa. Takka barreessa. Namni yaada kannachuu barbaadan takka barreessa. Nam tokko lamarraa yaadan fuudhaa. Zaan qabu anis dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Qalbii nu cabsitanii jirtanii gabbaa dhiifama gaafadhaa. Warri shaneedhaa kana keessa beektaa ibidda balbalchu jiru jira. Shanee ummata shallee kana warra dubbii Oromoo tana gaazumarra naquu qofa fadhu. Warra dubbii Oromoo tana ibidduma balbalchuu qofa qaban. Shalleen ibidda naqu jirti maantana waan kana irratti. Gabbaaneeti isaaba isinii kannina dalagaa isin godhannee nuti. Haxooynee manatti isin deebisna. Wallistuu dhokottee waan biraa daleeydus, wallisaa dhokotee waan biraa dalaguus, asbaarii dhokottee waan biraa daleeydus. Warra shalleedhaa ka dubbii Oromoodhaa balbalchuu jirtan duubarraa takkaan isin beeknaa jechuudha. Gabbaanee manatti isin deebisna nuti. Dalagaa isin godhannee jechuudha. Ajaa teessan takkaan asirratti isinii gayyaasna. Dubbiin Oromoodhaa shaneedhaan amma booda gufachuun numan danda'amtu. Dubbiin Oromoodhaa shaneen amma booda gufachuun numan danda'amtu jechuudha. Numan danda'amtu. Saniifuu waan kana keessatti harka naqaa jirtan harka keessan baasaa nuti wanni lolu jirruuf aanoleen nuyiif lolu jirra.
Aangoo qabannaaf lolutti hin jirru nuti. Gurratti isin callawu. Nuti wanni lolu jirruuf aanooleen haadha teenya tarmi murameef lolu jirra malee OPDO kuffisnee aangoo qabannaaf miti kan lolu jirru. Inuma nuti tanaa miti. No. Aanooleetti harkirraa murame abbaa kiyyaaf hin lolu jirra. Kamiin godha. Kam. Dhiifama. Nuti wanni lolu jirruuf sani. Abbaa keenyarraa harki murameef lolu jirra. Warri biraa immoo wanni lolu jirruuf tanaaf fayyadamnee jara kana kuffisnee aangoo qabannuudhaaf lolu jira. Gurratti isin callawu isin janne isinitti hin dhiisnu. Haadha teenya tarmirraa murameef lolu jirra malee nuti OPDO kuffisnee aangoo qabannaaf lolutti hin jirru nuti. Takka aangoo achi keessa maa dhabneef lolutti hin jirru. Takka aangoo maa nuun kan naminiif lolutti hin jirru. Takka maaliif akkana taanaaf lolutti hin jirru nuti. No. Kana keessa hin jirru nuti. Namni Oromoo tana yaadee waan kana gaggeessu jiraannaan if dhiqu qaba. Waan tana if keessaa dhiqu qaba. Shaneen hin dhiqamu kun morodaa. Warra shaneedhaa dhiisa hin dhiqamu wanni isaanii. Isaan gizee hunda yoo fireemaa shoo daawwid ibsaa aangoo qabate malee hin fayyan. Dhumatte. Nuti wanni lolu jirruuf seenaan teenya ta'anolee tuqamuun qabduuf lolu jirra. Seenaa dhugaati, seenaa haqaati, lafee abbootii teenyaati, harma haadholee teenyaati, dhiiga haadholee teenyaati tuqamuun qabduuf lolu jirra nuti. Tanaaf fayyadamne kaasanii lolle tanaaf fayyadamne OPDO tana dibbiqaa goonuuf kan loluutu guddaadha jechuudha. Isii tana jalaa beeknee jalaa garagaluu qabnaa jechuudha. Warra waan kanaaf deemu noo nuti sanii lolutti hin jirru. Kaayoo sanis hin qabnu. Warra mufateefaa jira beektaa. Warra waa hedduu mufateefaa jira. Warra waa hedduu tongoofaa jira. Tana keessa warra waan biraatti deemuu jira. Idee hunda. So dhaabbadhaa isin hin jenne jechuudha. Aangiliin isin irraa waa dubbattan warra aksas adda addaa qabu aangilii adda addaa irra taa'ee waa dubbatu hundaa laalaa harkaa jirra jechuudha. Laalaa harkaa jira. Amma gizee kaya ittaana habtee tokko fakkeenyaaf hin fudhadhame akkuma fakkeenyaatti. Ittaana habtee tokko gizee amma gabbee waa'uma takkaallee dubbate waan inni dubbatuuf irraa mul'ata. Akkuma fuula kiyyaa kanatti irraa mul'ata. Ijaan qabnellee ni beeka ittaana habtee dantaan irra dhaabbatee dubbatuuf. Maaliif eega Dooktara Abiyyi fi Lammaan qabatanii as waa'uma qaceeltuu isaanii dubbateen beeku gurbaan kun. Eega Oromoon tun dhuftee aangoo qabattee as wahuma gaarii sirrii dubbatee guyyaa tokkollee hin beeku. Dantaa shanee irra dantaa dhaabaa abaa warra shanee dantaa firee maashaa irra dhaabbatee akka dubbatu ifa gala jechuudha. Nu malummaadhaaf xabaqaa dhaabbatee dubbachuu jira. Kaan aangoodha nuutuchi keessa dhabamee jira. Kaan akkamiin nuti hin qabanne jira. Kaan akkamiin nuti xiqqaanne jira. Kaan akkamiin nuti maarree taane jira. Kaan ni ari'amne jira. Rakkanne nuti nama hin qabnu achi keessa Oromummaaf dubbachuu jira yaa akhi. Hai. Angaasan Oromummaaf hin dubbachuu jira. Nuti Oromummaaf dubbachuu jira. Kaan nuti qeessan achi keessaa jee waan biraa oofa. Dhugaa walitti himuun gaarii beektaa. Kaan ammoo nuti warri baarree akkana taane jee waan biraa oofa. Kaan illee nuti akkana taane jee waan biraa oofa. Dhiisaa waan akkanaa nurraa. Akkuma keenyatti Oromummaaf dhaabbadhaa. Ta nuti barbaannu tana qofa. Kaan ammaa aanguma tana keessaa warri Wallaggaa xiqqaate warri Marree keenya xiqqaate warri Marree ta'e jee deemu jira. Isii tana aangoon qaban wallakkaa'uudhaanii duullinis deeggarsinis deemu jira. Tun dhaabbachuudha qabaa jenna jechuudha. Adeemsa Oromoon nurraa balleessaa. Haqa qabaachuudhaan walii tumsuu fi walii dhaabbachuu jiraachuu qaba malee wallakkaa'uudhaan achi keessatti wal maarree jechuudha dhabamne keessaa jechuudhaan deemuun qabuu jenna jechuudha. Haqarra dhaabbannee dubbannatan.
no anguma warri wallaga bakkisan itti kannamu didde warri wallaga qabannetti nuti abadan oluma galle gadin gallu jeete achirra tabira of khanis kabira lakka khanis wan bira lakka isin tun dhaabachuu qabdi yennachu guututti dhaabachuu qabdi an Arsiidha wallaga Jimma illi baaburi Harargeedha Boorana Guujiidha bakkuma hundaan shanee qofaa miti an shaneedha miti never ever shanee enemy of Oromoodha period dhumattee tasaanii ka shaneeni walitti daamajeellee ija shaneetiin laaluu teenya nuti ka shanee wajjiniin deemajeullee ijuma shaneetiin laaluu teenya namni tokkolleen ka dantaa Oromooti deemu shaneetti ni daamu shaneen adawwii waan Oromoo balleessitu eeggataate ija saniin laalla gurra calawu isinitti abbuma fadhe shaneetti ni daama jennaan nu wajji wal dhabe adawwii Oromootti namni ni daamu abadan nuufi shanee wal qiyaamattu walitti araaramuun teenya diina keenya diina islaamaati adawwii ilmaan Oromooti diina Oromiyaa gabroonfatuu fi bilisummaa irraa dhoorkuu deemu isii tanarra sirritti beekuu danda'amuu qabaa jenna jechuudha warreen matana keessa ibidda balbalchuu jira jechuudha warra tana keessa ibidda balbalchuu jira warri shaneedha kazini dhugaa dubbachuun gaarii beektaa wahuma kana balbalchanii uffanni qabi darbi allayyatti no nuti saniif miti sirreessuudhaaf abadan tana sirritti ummanni Oromoodhaa beekuu qaba za'aata kabira kan kunne ijoolleen biyyaa wachiistee jirti sheer godhaa ilmaan Oromoo hundaan gaa warri badii hojjettan obbo Shimallisii fi obbo Addisuu Aragaa qalbiin isinin nu cabxee jirti isinin mufannee jirra isinitti aarree jirra gabbaa ilmaan Oromoo hundaa'u sirna naamusa qabuu fi sirna safuu qabuun dhiifama gaafadha achi booda move forward wal nyaachuun dhaabbachuu qabdi wal sirreessuun itti fufuu qabdi wal qeequun itti fufuu qabdi badiin harkamnaan wal qeequun wal sirreessuun jiraachuu qaba wal balleessuun ammoo dhaabbachuu qaba no wal balleessu no shanee qofa balleessaa bakka deemtanii rabbi jechaan isin jaaladha guyyaa gaarii qabaadha